Bankin International NIB haala sochii baankichaa irratti qooda fudhattoota waliin marii gaggeesse. Baankichi magaalaa Adaamaatti abbootii aksiyoonaa fi qooda fudhattoota isaa waliin mari'ateera. Baankichi akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1999 qooda fudhattoota 717tiin kaapitaala qarshii miliyoona 27.6 horachuun kan hojii eegalee ta'uu baankichaatti daayirektara diistiriktii Adaamaa obbo Urgee Dirribaa himan. Baankingaa erga hundeeffamee xinnoo bubbuleera. Garoggaa 26 lakkoofsiseera bara 1999 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan hundaa'e. Hundeessitoonnis nama 717 turani. Yeroo sanitti kaapitaalli baankii biyyoolessaarraa hayyamame miliyoona 100 miliyoona 50. Isa keessaa miliyoonni 27.6 kanfalamee hojjettoota 27 hojii isaa eegale jechuudha. Ammarratti baankichi miseensota 6,000 ol horachuun kaapitaala qarshii biliyoona 7.7 horachuun danda'amuu isaas himaniiru. Baankichi amma sochii jajjabduu qabateera. Kanaaf wantootni akkasii kunniin illee iddoolee magaalaalee adda addaatitti magaalaalee akka Adaamaa, Hawaasaa, Dirra Dawaa dabalatee Finfinnee iddoolee baay'eetti distriktoota qabnu hundarrattuu sosochii maamila gooneeti itti deemaatiin jirra. Sosochii kanaan maamiloota baay'ees dudubbisaarraa maamiltoonni kana duras baankii waliin fayyadamaa turan ammas cimanii akkatti deeman isa qofa miti. Sochii super app yookaan immoo NIB taraa super app jennu kanas bal'inaan akkatti fayyadaman tajaajilaalee baankiin kennu kamiyyuu kanneen akka liqaa dabalatee maallaqa biyya alaatis dabalatee hunda isaatu tajaajiloota barbaachisuu hundayaa karaa baankii keenyaarraan akka argachuu danda'an dhaamuun barbaada. Baankichi daandii dijitaalaa biyyattii irra jirtu deeggaruuf tajaajila dijitaalaa appilikeeshinii super appii NIB taraa jedhu kan hojiitti galchee ta'uu itti aanaa pireezidaantii baankichaa obbo Muluqan Damissee dubbatan. Dhiyeenya kanatti super appii NIB taraa jedhamu uumne gabaa keessa seenee jira. Amma immoo liqii dijitaalaa eegaluudhaaf xumurree jirra. Liqiin kun kan baay'een isaa hojiirra kan oolu hojii jalqabdoodhaaf umriin isaanii ijoollee wanta ta'anii garuu hojii uumurratti hojii kalaqurratti kan bobba'aniif dubartootaa fi hojjettoota mootummaatiif qophaa'aa jira. Inni kun sirriitti babal'atee namni kamiyyuu gaafa liqii barbaadu nama liqii argachuu ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf hojjechaa jirra jechuudha. Hirmaattonni marichaa gama isaaniitiin baankichi sochiin ammarra jiru gaarii ta'e ammas akkuma maqaasaa hojii baay'ee kan isaarraa eeggamu ta'uu ibsan. Baankiin akka jalqaba isaatti haala gaariidhaan deemee jidduutti immoo wantoota adda addaa hanqinni ture. Amma immoo hanqina sana guutummaa guutuutiin fooyyessee keessattuu Adaamaa irratti diistiriktiin qabu ture. Diistiriktii banatee isa qofaa miti akka waliigalaa hojjettoota ciccimoo qaxaree hojii isaa fooyyessuudhaaf tattaaffiin godhamu baay'ee jabaadhaan jechisiisuudha. Gara fuulduraatti namni baay'een daldala keessa namni jiru liqaa irratti baay'ee kan barbaadu liqaa seeraan kennee fedhii namaa guutee sirriitti nama keessummeessee hojjete baankii biraarraa ol ta'a jedhee yaada akka kootti. Garuu amma liqaa keessa hongaliin liqaa namaaf kennin namni iddoo liqaa kennutti deema. Kana sirreessuu kan qaban namni baay'ee kan barbaadu hojii hojjechuudhaaf waan barbaaduuf sana cimsee akka deemuuf waan barbaachisaa godhuu qaba jedhee yaada.